Nauf galchaa akkam jirtu naguma keessanii ummata Oromiyaa keessa kan jirtan Oromiyaatiin ala biyya kam keessayyuu bakka kam kan jirtan. Ani Waaqee Ji'o Garbiin jedhama. Barataa theolojiiti. Ani amantii kiristaanaa hordofaa lallabaa wangeelaati. Haala ammaa Oromiyaa keessatti tahaa jiru jechuun dhimma mootummaa wayyaanee master plaanii magaalaa Finfinnee hamma ofiisaatii barbaadee dhimma ofiisaatii barbaadeef gara ofiisaatii barbaadetti guddifachuudhaaf saganteeffate ilaalchisee mormii uummatni Oromoo keessayyuu barattoonni Oromoo sadarkaa gadiitii hanga oliitti gaggeessaa jiran ilaalchisee balaa isaan qaqqabeef dhaamsa gabaabaa dabarfachuun barbaada. Kanas obsaan akka dhaggeeffattan isin kadhadha. Hundumaa dura ummati Oromoo qixa amma jiru kana akka gahu waan jechaa jiru kana jechuu akka danda'u waa'ee ofii isaatii dubbatachuu akka danda'uuf karaa dhokataadhaaf mul'ataa akka dhaaba siyaasaattis ta'u akka dhuunfaatti gumaacha kan gootan galatoomaa jechuun barbaada. Itti aansuudhaan yeroo ammaa kanatti rasaasa waraana mootummaa wayyaaneetiin miidhamtanii cabdanii dhiigdanii buruqxanii mana yaalaa keessa kan jirtan mana keessan keessa kan jirtan bakka kamiyyuu kan jirtan jabaadhaa miidhame isinirra ga'ee akka waan irra ga'eetti natti dhaga'ama. Dhiphina keessan kana isinii wajjin hirmaachaa jira. Haa ta'uutii miidhame isinirra ga'ee qaama keessan kan dhukkubsaa jiru ta'e iyyuu hojii boonsaa isin hojjettan kun yeroo hundumaa uummata Oromoo gidduutti akka isin yaadatamtan akka isin weeddifamtan godha. Haati abbaan obboleessi obboleettiin hiriyaan firri lammiin gidduu kanatti sababa fincila diddaa garbummaa kanaaf karaa nageenyaan ummati Oromoo bahee fedha isaa mirga isaa falmachuudhaaf bahe kana irratti balaa isaan qaqqabeen kan du'an sababii isaaniif gadda keessa kan jirtan gadda keessan isinii wajjin hirmaachaa akkan jiru isinii ibsaa. Warri isin gidduutti du'an kun dhala namaa jibbanii qabeenya namaa balleessuu biyya shororkeessuu sanyii namaa balleessuu abboomamuu jibbuu nagaa jibbuudhaaf ba'an utuu hin ta'in garbummaa jibban Waaqayyo bilisa godhee bilisummaatti sababa isaan uumeef garbummaa jibbanii anaan isiniin dhaloota Oromoo bor dhufu qabeenya lubbuu qabuuf lubbuu hin qabne Oromiyaa keessa jiru bilisa baasuudhaaf mootummaa abbaa irree mootummaa wayyaanee harkaa bilisa nu baasuudhaaf qabsaanii wareegaman. Kanaafi yeroo hundumaa seenaan uummata Oromoo bara hamma bara baraatti dhaloota hamma dhalootaatti isaan kana yaadatti. Warri du'an kun seenaa hojjetanii darban. Kanaaf jajjabaadhaa. Namni akkuma dhalatu shinuma du'aa waan kamiyyuu ta'e hin du'a namni akka kamittiyyuu hin du'a namni isaan kun garuu seenaa hojjetanii darban. Seenaa bara baraan maqaan isaanii uummata Oromoo gidduutti itti waamamuuf sanyiin isaanii qomoon isaanii ittiin weeddifamuuf faarfatamu hojjetanii darban. Kanaaf jajjabaadhaa. Gatiin isaanii immoo hin ba'a. Dhalli Oromoo jiru uummatni Oromoo qabsootti jiru gatii isaan kana hin baasa. Gatiin isaanii immoo saba kabiraa ajjeesuu nama kabiraa ajjeesuudhaan ba'atu hin ta'in Oromiyaa ijaaruudhaan ba'a. Uummatni Oromoo Oromiyaa ijaaruudhaaf nama balleessuu nama ajjeesuutti amanee guyyaa kamiyyuu manaa bahee hin beeku. Uummati Oromoo nagaa barbaadaa nagaa hojjetaa nagaaf jiraata nagaan jiraata. Kanaaf barattoonni kun kana mirkaneessuuf harka isaanii duwwaa jecha duwwaadhaan fedha isaanii ibsachuuf ba'an garuu mootummaan garboonfataan kun kan sanyii Habashaa keessaa dhufe jechuun koo Habashaa roon jedhu uummata Amaaraaf uummata Tigree bakka kan bu'u yeroo jaarraa tokko dura Oromiyaa cabsanii kaasanii hamma har'aatti sanyii Oromoo balleessuu qabeenya Oromoo saamuu dhala Oromoo xinneessuu seenaa Oromoo owwaaluu seenaa Oromoo xinneessuu aadaa Oromoo cabsuu afaan Oromoo cabsuu
eenyummaa Oromoo cabsuu amantii Oromoo cabsuu irratti sababa xiyyeeffataniif hardhas waa'ee Oromoo itti dhagahamee kan dubbatan ajjeesuuf balleessuun ergaa isaanii isa guddaa ta'e waan jiruuf kana taasisan. Inni kan biraan miseensi OPDO sadarkaa kamiyyuu kan jirtan keessaayyuu poolisiin naannoo Oromiyaa hooggantoonni tokko tokko maqaa isaanii waamuun amma naaf kan hin mijanne bu'aa uummata Oromoo kanaaf kan dhaabattan yeroo ammaatti rakkina uummata Oromoo irra jiru kana isinitti kan dhaga'ame garbummaa Oromoo irra jiru kana kan diddan tola jechuu kan diddan mootummaa Abbaa Irree kanaaf barattoota kana ajjeesaa jedhamtanii ajjeesuu kan diddan cabsaa jedhamtanii kan diddan hi'ii jettanii gama Oromoo kan dhaabattan kabajamaa seenaan Oromoo yeroo hundaa si yaadatti kana gochuutti fufaa mootummaan wayyaanee boriin gala Oromiyaan kanuma uummata Oromooti namni itti amanus dhiisus yeroon bultus namni dulloomus namni dadhabus namni du'us qabsaa'aan du'us Oromiyaan kan uummata Oromooti gaafa sanaa warra immoo uummata Oromoo ajjeesan kun hin ajjeefaman hin balleeffaman akka lammii Oromootti Oromiyaa keessa dirqamaa fi mirga wal qixxee fudhatan Oromiyaa keessa seera nuti uummata Oromootiif baafnuun jiraatu. Kanaafi qabsoon kun itti fufuutu isa irra jira. Karaa jalqabame kana karaa nageenya kana itti fufuutu isa irra jira. Isa kana bukkee dhaabbadhaa isinis. Oromiyaan gaafa ijaaramtu poolisiin ara Oromiyaa kee jirtan hooggantoonni OPDOdha jirtan ba'aa Oromoo kana baachuu kana eegaltan isinitti kan dhaga'ame waan Oromoo. Warri gama uummata Oromoo dhaabbattan garuu galati keessan guddaadha jabaadhaa qabsoon kun itti fufu. Inni kan biraan daldaltoonni qonnaan bultoonni barsiisonni sadarkaa kamiree kan jirtan barattoota kana duukaa kan hiriirtan galati keessan guddaadha itti fufaa. Barattoota qophaan dhaabbachiisnaa. Ana isiniin bilisoomsuudhaaf bahanii isaan cina dhaabbadhaa isaan gargaaraa hamilee kennaa fi isaan nyaachisaa waan qabdan irraa isaan obaasaa hamilee isaanii kakaasaa muuxannoo keessan irraa itti himaa. Hiriira nagaa itti fufuudhaaf yaalitti kan jirtan murtootti kan jirtan akkam jalqabdan kanatti karaa nageenya itti fufaa. Silas meeshaa hin qabdan isin ajjeesaa kan tures isin ajjeesaa kan jirus mootummaadha meeshaa kan qabu isin waa hin qabdan waan isin qabdan haqa qabdu dhugaa qabdu waaqayyoon qabdu isa qabdan kana duwwaa fudhadhaati isa qoba qabadhaati karaatti baha harka keessan duwwaa mirga keessaniif falmaa. Waaqayyo isin bukkee dhaabbata. Waaqayyo warra isin ari'atu warra isin saamu warra isin hatu warra isin ajjeesu warra isin qalu warra rasaasaan isin waadu warra mana hidhaatti isin guuru kana duukaa hin jiru isin duukaa jira jabaadhaa. Gara fuulduraattis qabsoo kana yeroo itti fuftan iddoo biraatiyyuu humna hin eeginaa. Humni kamillee yoo jiraate dhufee isin gargaara. Yoo dhibe garuu isin qabsoo kana isintu fidee isintu itti jira itti fufaa. Jabaadhaa wal duukaa hiriiraa addaan hin kutinaa wal waamaa iyya labsaati magaalaati baadiyyaati wal waamaa ba'a halkanii guyyaa dhaabbadhaa. Yoo reebamtan yoo rukutamtan yoo cabdan iyyuu shin baqatinaa abbaan haftan immoo dhaabbadhaa itti fufaa. Hin rukutinaa nama immoo qabeenya sin rukutinaa mana sin diiginaa. Kan Oromooti lafa Oromiyaa irra jira dachee Oromiyaa irra dhaabbate qabeenyi manicha ijaaree dachee Oromiyaa keessaa bahe kan keessanii hin cabsinaa hin diiginaa hin gubinaa nagumaan ba'a akka gochaa jirtan kan nagaa dubbadhaa. Waaqayyo isinii wajjin dhaabata isiniif hin lola Waaqayyo humna silaafuu hin qabdani meeshaa silaafuu hin qabdani. Akkas yeroo jennu Oromoon biyya alaa jirtan dhaaba siyaasaa kamiyyuu kan deeggartan amma dhimmisaa dhimma dhaaba siyaasaa deeggaruu miti. Dhimma waa'ee amantiitiin waa'ee Oromoo haasa'u miti. Dhimmisaa waa'ee naannooti waa'ee Oromoo haasa'u miti. Waa'ee dhaaba siyaasaati waa'ee Oromoo haasa'u miti. Dhimmisaa waa'ee uummata Oromoo fi waa'ee Oromiyaa haasa'uuti. Oromiyaan ijaaramuutti deemtu kun kan Islaamaa miti, kan Kiristiyaanaa miti, kan waaqeffataa miti, kan uummata Oromoo hundaati. Kanaafi warri biyya alaa jirru warri biyya jiran lubbuu isaanii kennaa jiru waan qaban lammaffaa bakka kan hin buufne overtime hojjetanii kan hin arganne
al tokkittiidhaaf ishee qaban yeroo hundumaaf kennanii ta'an. Hin caban hin dhiiga warri kaan immoo hin buruqan warri kaan immoo. Biyya alaa kan jirru immoo kan goonu maali? Qabeenya keenya walitti hafinnu. Beekumsa keenya walitti hafinnu. Achi haa erginu. Isaan bukkee dhaabbannu. Lafa isaan hiriira ba'anii halkanii guyyaa dhaabbatan torbanii ji'an bakka isaan dhaabbatanitti nyaachisuudhaaf haa qophoofnu. Bukkee dhaabbannu. Qoricha binnee itti erginu. Kaameraa binnee itti erginu. Qarshii itti erginu walitti qabne. Mindaa qabnurraa hagumaachinu. Konkolaataa dabalii kan qabdan gurguraatii ergaa. Bukkee dhaabadhaa. Ummati kun garbummaa quufe. Ummati kun garbummaa quufe. Hiyyuma quufe gadi ba'e. Nama jibbee gadi ba'e miti. Biyya isaaf gadi ba'e. Haqaaf gadi ba'e. Nu gargaaruuf bilisa nu baasuuf gadi ba'ani. Kanaaf bukkee isaanii dhaabbannu. Isaan cinaa dhaabbannu. Inni kan biraan namoonni akka koo amantii kiristaanaa hordoftan. Luboonni waldaa kiristaanaa. Namoonni akka koo wangeela labdan. Yeroon kun yeroo itti waa'ee uummata Oromoo kadhannee gallu qophaa miti. Yeroo itti waa'ee uummata Oromoo araara fidi jennee gallu qophaa miti. Yeroo itti uummata Oromootiin nagaa buusaa nagaa fidaa araara fidaa jennu qophaa miti. Uummati Oromoo nagaa hin barbaada. Wangeellis nagaa akka lalamu nagaa akka dubbannu nagaa akka barsiifnu nu gorsa. Uummati kun garuu hin garboome. Reebicha quufe, hidhaa quufe, ajjeechaa quufe, saamicha quufe. Biyya isaatu diigame, afaan isaa diigame, aadaa isaa diigame. Warri Habashaa daangaa isaanii Abisiiniyaa keessaa baanii Oromiyaatti galan, Oromiyaa diigan. Oromiyaa diiganii Itoophiyaatti dabalan. Dirqamaan maqaatti fe'an, dirqamaan aadaaf afaanitti fe'an. Hardhas ummati kun an Oromoodha jedhee jiraachuuf mirga dhabe. Hiyyoomee mana taa'uu jiraachuu dhabe. Kanaaf gadi ba'ee falmaa jira. Bukkee dhaabbadhaa ummata kana. Yeroon isaa yerootti ummata kana sodaachifnu miti. Yerootti ummata kana bukkee dhaabbannuudha. Waan ummati kun hojjetu akka seexanaatti ilaaluun nurra hin jiru. Ummati kun haqa falmachaa jira. Jestisiidhaaf bahe. Ummati kun equality barbaada. Mirga barbaada. Waaqayyotu immoo bilisa isa uume. Yesuus Kiristoos ummata kanaaf du'eera. Garboomsuuf hin dhufne Yesuus ummata Oromoo. Yesuus Kiristoos ummatni Oromoo akka inni Amaara jalatti Tigiree jalatti garboomuuf hin dhufne. Yesuus Kiristoos ummatni Oromoo akka inni saba kabraa gabroomsuuf hin dhufne. Ummatni Oromoo fuula Waaqayyoo duratti saba kamiin wajjin wal qixxeedha. Biyya ofiisaa Oromiyaa keessatti daangaa isaa kabajee biyya isaa kabajee dhala namaa kabajee qabeenya isaa bulchuu biyya isaa guddisuudhaaf ummatni Oromoo mirga qaba. Sabi kamiyyuu ummata Oromoo ajjeese ummata Oromoo reebe ummata Oromoo hidhee qabeenya Oromoo saamuudhaaf mirga hin qabu. Ummati Oromoo biyya isaa eeguuf biyya isaa tiksuuf daangaa isaa ijaaruuf mirga qaba. Waaqayyo kanaan hin mormettanii yaaddu. Waaqayyo kanaan hin mormu. Yesuus Kiristoos warra jaaman, warra du'an, warra hidhaman, warra hiyyooman bilisa baasuu gargaaruuf hin dhufeedhe. Yoo Yesuus Kiristoos kana lallabna amanna taane yeroon kun yerootti gadi baanee ummata Oromoo tumsinuudha. Hamilee isaanii kakaasaa. Ummata kana itti lallabaa kakaasaa, itti faarfadhaa kakaasaa. Shinquufe garbummaa bilisummaa keef dhaabbadhu ittiin jedhaa. Waaqayyo saba kana bilisa uume. Garbummaaf hin uumne. Kanaaf yeroo ammaa kanatti tarii namoonni bu'aa mataa keessaniitiif jecha ummata Habashaa biratti amantoota Habashaa biratti sadarkaa argachuudhaaf jecha ittiin populaaritii beekamtummaa biyya keessaa alatti argachuudhaaf jecha ummata kana karaa inni daboomu, karaa inni harka kennu, karaa inni mataa buusu ittiin tanoo jiraattan maqaa Waaqayyootiin isinan kadhadhaa. Ummata kana gargaaraa kadhadhaa fi gorsa hamileesaa kakaasaa. Karaa nageenyaan akkamitti akka inni qabsoo itti fufu, akkamitti akka inni bilisummaa isaa gonfatu, akkamitti inni lammii isaa saba isaa biyya isaa iyyuma keessaa baasu gorsaa. Akkamitti akka inni saba kabraa sabaaf sablamii kan biraajin Oromiyaa bilisa baate keessa jiraachuu danda'u gorsaa malee. Yeroon kun yerootti ummata kanaan dhiisi duwwaa harka kee maradhuutii taa'i yeroo si ajjeesan eebbisi maddisa tokkotti qabi yeroo si ajjeesan yeroo si saaman eebbisi agabuu buli karaarra taa'i kadhadhu yeroo mana keerraa si buqqisan taa'i yerootti jennu miti. Mootummaan wayyaanee ummata kana mana isaarraa buqqisuudhaaf sagantaa baafate. Mana isaarraa buqqise, lafa isaarraa buqqise jechuun afaan isaa diige jechuudha. Social network isaa diige jechuudha. Aadaa isaa diige jechuudha. History isaa seenaa isaa diige jechuudha. Ummati kun diigamaa jira, cabaa jira, badaa jira. Kun yeroo ta'u immoo amantii kiristaanaa ubbalaadhaaf saaxila. Kana beekuun nurra jira. Kan biraa amantoonni biyya Oromoo keessa jirtan waan beekuu qabdan kiristaanonni. Ummanni Oromoo nuti gargaarrus dhiisnus birmadduu hin ba'a. Waaqayyo saba kana hin dhiisu. Gaafa sabi kun birmadduu ba'u har'a yeroo ummati kun rakkatu yoo callisne ilaalle yoo kadhannaa qophaa bira darbuu dadhabne yoo faarfannaa qophaa bira darbuu dadhabne
yeroo ummati kun du'u gadi baanee lakkii dhiisna ajjeesine jechuu yoo baanne mootummaa kana dinaansu gochuu yoo baanne mootummaa kanaan saappoorti sin goonu si cina hin dhaabbannu ati abbaa irree taate waaqayyo kana waan gotu kanaan hin morma jechuudha yoo baanne Oromiyaan gaafa ijaaramtu amantiin kiristaanaa akka ari'atamu akka jibbamu taasifna jechuudha. Kanaafi balaa kanarraa qusachuuf ummata keenya cinaa dhaabbannu. Ummata kana cinaa dhaabbannu, ummata kana gargaaru. Walumaa galatti qabsootti warri jirtan biyya keessa halkanii guyyaatti fufaa abdiin kutatinaa sila wallaansoo seentan sila hojii gaarii lafaa kaaftan waan isin hojjettan kana addunyaan hin jaallatti waaqayyoon jaallata Oromoon isin jaallata doorsisa isaanii sodaatinaa arrabsoo isaanii sodaatinaa walijjin ta'a walii wajjin hiriiraa yeroon kun keessani Oromiyaa bulchuu kan danda'u Oromiyaa geggeessuu kan danda'u Oromiyaa misoomsuu kan danda'u isin warra achi jirtanidha. Eenyurraallee waa hin eeginaa walii wajjin ta'a wal faana dhaabbadhaa Harsiitii ba'a Booranaa ba'a Baaleetii ba'a Shawaatii ba'a Wallaggaa ba'a Wallootii ba'a Iluu Abbaa Booraatii ba'a bakka kamiyyuu ba'a magaalattii guddoo sana Finfinnee irratti wal gahaa halkanii guyyaachi dhaabbadhaa addunyaa nama isinitti birmatutti manatti hin deebinaa diinni hudhee isin qabate manatti hin deebinaa yoo isin manatti galtanis isin reebuu isin hidhuu isin ajjeesu halkanii guyyaa akka mootummaa wayyaanee itti fufuu yaadadhaa beekaa kanaaf duruma dhaabbadhaa nageenyuma akka gochaa jirtanitti baaduu dhaabbadhaa Waaqayyo isin wajjin jira hin sodaatinaa kabiraan amantoonni geggeessitoonni amantii kiristaanaa kan waaqeffataaf kan islaamaa yeroon kun yeroo isin masgida keessaa gadi ba'uu qabdanidha yerootti muka odaa jalaa kaatanii achi ba'uu dandeessanidha yerootti waldaa keessaa baatanii achi ba'uu dandeessanidha walitti qottaa nu gorsaa nu dura dhaabbadhaa karaa nutti agarsiisaa waan macaafii keessan jedhu nutti hima walitti finna waliin taana amantii kiristaanaa amantii islaamaa amantii waaqeffataa qabeenya Oromoo goonee akka meeshaatti itti gargaaramnee haqa biyya sana keessa finna injustice baafna Oromiyaa keessa kanaafiti barattoonni keenya harka duwwaa waa kan hin beekne nagaa barbaanna biyya keenya barbaanna jedhanii harka duwwaa ka'anii rasaasaan deebii argatan jechuudha maal yaaddu kana kanaaf uummata Oromoo walijjina dhaabbannu walijjina kaanoo gowwamuu hin qabnu lamuu gowwamuu hin qabnu waan dhufe kana ijatti ajijjiirru waliin hataanu warri biyya alaa jirru immoo wal cina hataanu quba wala qabaannu hatumsinu hagargaarru qabeenya erginu beekumsa keenya hayirruu fi wajjin hataanu hanyaachisnu ha obaasnu hagargaarru balaasaan ragaa jiru addunyaatti baasnee hayimnu dira nagaa habaanu halkanii guyyaa ha dubbannu ha hojjennu waa'ee isaanii qabsoo itti hafuufnu isaan lubbuu isaanii kennaa jiru yeroo kennuutti hafuufnu qabeenya kennuutti hafuufnu waliin dhaabbannu walumaa galatti akka kamillee yoo ta'e namnillee yoo du'e wanti kamillee yoo dhufe Oromiyaan bilisa hin baatii Oromiyaan faajjii ishee biyyoota addunyaatiin wal cina alaabaasee biyyoota addunyaatiin wal cina hin dhaabbatti Oromiyaan Oromoodhaan bultii Oromoodhaan geggeeffamti sabaaf sablammii kamiyyuu sanyi namaa kamiyyuu Oromiyaa bilisa taate keessa uummata Oromoo wajjin equal rights and responsibilities fudhatee jiraachuuf hin danda'a. Bushuu hin danda'a Oromoon, haasa'uu hin danda'a Oromoon, hojjechuu hin danda'a Oromoon. Oromoon biyya isaa bulchuu danda'a, daangaa isaa eeggachuu danda'a, beekumsa ga'aa qaba, muuxannoo qaba, qabeenya qaba, hunda qaba. Waliin hataanu, waliin dhaabbannu, Waaqayyo Oromiyaa haa eebbisu, bilisa haa baasu, yeroo keessa waan alaattaniif galatooma.